فيديو كان عندنا ما تأكيد فدا والله تبينا جروبية جوردان أماني كيسا أو مسألة تبين البيكو إذا فعل فجأة دوا أجرك أو كفولا كفوار جرا كنا كنا dari إيديا وهذا أماني بقول هذا سجلنا تاو كندرو إذا فعل فجأة دوا أجرا وانا بتهرب يومبيكو إيجا بوليتيكينيا جوردان كيستي ركنا حد أما كيسنجرا نجارجارا جتتي دورتي لغة بتشوفي وان بايتو كوغراني منياتورا جوردان سان كيستي ميلا دربي ميتيون وي هنجرتي تشو دما كانت ميديا كان رايتو نجارجارا مالو ناجي سودا فيتو دما يتو لبوشي دربي مجتي سنجتورا مجتي دائما أما سمو نمني كيني يجورا قافة جولين توكو مالو ساقلين تاجلاني إيش ماني ري إنباز اللي تاين مغرغارو دندو لغارو مو بيا ميقا أنغا توربي توكو مجتين توني وكتي نغرغارا مالو جتي كان ساقليشي لغي سستو يجورا غارا تيك توكتين ليدا أتو مالي مجتي تنمي غرغار هنجيرو ورين ميديا غوداري قاون نمني شيء اجيفت اللي نمني شيء الى الري هنجرجچو اشمار كفوني ورفتوتا كبزمتوتا كيا كم جرتو نغان وقيو بكجرتين سنيفا وايتو يچا ايغا اوبليتي تينيتانا دوغار بچوفي امباسين جوردان جچودا بيوتا كاميو كيست ركن هنو جرا نن اني إيه دبي تأي أكسم سعودي تأي باينا سعودي كيسة جولين كينيا كان ركعات راني دا جوردان تونان كيسة اللي جولين باي إن باين جوجا كركعات راني إيشين أنغلو بو جولين أنا دبرست اللي جوجا أنين ونجنما نما قارت سياق أو ملء لقاد بشوف جوردان سن كيستي وسما يتو ijoollee meeqa kana jeesan egaa ani dhugaa dubbachuu beeree takka namni beektanii amma fakkeenyaaf Dubaay kana keessatti amma feeyuu yoo rakkatte yookiin immoo yoo tarii akka carraa ta'ee balriitti cufteen alatti gadi baanaan namni keenya hin gargaara namni keenya sirriitti war gargaara biyya kana keessatti garuu mooch keessatti Joordaan keessatti namni baay'inaan waan hin jirreef ijoollee kanarree baraaruu hin dandeenye yeroo baay'ee biyya hin taane hin deemina ijoolleen keenya dhugaa biyyi Joordaan sun ijoollee baay'ee lubbuu ishee kan dabarsteedha garuu gaafa hin deemina biyyattii san jiran namni keenya dhaga'u dideetuma deema kanaafiyyuu amma micattiin takka galuudhaaf kan jiini tokko afu la torbee lama kana fuudha jechuudha micayoo sun qarshii ergatte inni qarshii jecha kan lubbuu ishee dabarsanii jechuudha dhugaa dubbachuuf micattii san anuyyuu nan beeka jechuudha yeroo hundaa gara TikTok kanaan nan argaa guyyaa takkitti jechuudha gaafa guyyaa lammataa shuntuheet keessatti lafa dhooftee dhuute jedhan akkana kanaafiyyuu maal jechuu barbaaditanii gaafa jechuudhaan beektanii namni nama gargaaruu dandeessan nama kamiyyuu maan taane anga dandeessan itti gargaaru gaarummaan anumaaf yookiin immoo sunumaaf jechuudha gaarummaa waaqa biraanii argatu garummoo namoonni fooloo gurguddaa qaban ta'ee warroonni faarmaasii minaamin jedhamu kunillee ta'ee namoota akkana kana ilaalan dhugaa dubbachuuf waaqayyoon isaa eebbisuutii nama tokko qofaadha TikTok irratti keessaa kan ijoollee shamarranii yeroo hunda gargaaru yookiin immoo sagalee ta'uuf nama tokko bichaadha kun sadaqachuudhaaf kan sa'aatii 24 achirraa iyyuu jechuudha garuu immoo ijoolleen tun gaafa lubbuun ishee dabartee maal taatee namoota baay'eedha kan iyyuu yookiin immoo kan boo gaafa rakkatan garuu immoo nama hin qabani jechuudha mucayyoon tun amma baay'ee tokko na rakkisti na tumti amma immoo kanatti
afaan kiyyaa fi funyaan kiyyaan dhiigni ganni yaa'a. Maaliif qoricha kan kenniteef jechuudha. Qoricha kenniteef kan akkan ishii goote. Akkuma argitan suura ishii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo tokko takka baay'ee takka waan garaa nama nyaatudha baqaas. Keessattuu ijoollee xixiqqaa osoo umurii isaanii hin gahin biyya ormaa keessatti hedduu takka laphee nama cabsa. Akkuma ofii sanittis yaaduun barbaachisaadha. Garuu namni waan akkana kana lib jedhee ilaalu tarii hin jiru beektanii. Darbee nama takka lama yoo taate malee. Namni isaan garagaraa ilaalu hin jiru. Ijoollee kanatti bu'anii maaloo nu gargaaraa jira. Amma achi keessatti imbaasiin anuma gargaaruu danda'udha dhugaa dubbachuuf. Imbaasiin achi keessa jirtu anuma gargaaruu dandeessudha. Garuu immoo ilaala. Osuma iyyituu lubbuu ishii dabarsu. Osoo gargaaruu dandeessu lubbuu ishii darba. Osuma achi jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu biyya seera siraata hin qabne ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf biyya kee keessatti yoo biyyee nyaatte sii fayyi. Biyya ormaa keessatti deemtee akkanatti rakkattee akkanatti jechuudha. Biyya abbaa kee keessa teessee rakkattee jiraachuu sii wayya. Biyya akkanaa tana deemuu rabbi dhugaa dubbachuuf biyyi sun kan banamterree dhiyeenyaa biyya awwaara biyya ijoolleedhaaf hin tolle namoota meeqa dhiigni ijoollee keenyaa kan itti dhangala'e biyya Joordaan jedhamtu san keessatti. Namoota meeqa garuu osuma dhagaanuu osuma itti imanuu dallaalonni maal rakkatan isaan qarshii isaanii godhanii ijoollee bakkuma ta'etti. Amma Dubaay kana keessatti jechuudha. Hojiin hin jiru hin dhufina. Warra dhiiraatiin gaafa jedhanii nu miqqanteetii miti siin jedhu beektanii. Gaafa asitti dhufan hojiin hin jiru. Amma fakkeenyaaf allatti ba'anii hojjechuun yeroo ammaa kanatti baay'ee ulfaata. Inni dhufu asitti hin bu'u. Aan shamarran irratti illee tarii isheen mana keessa waan hojjettuuf hojiin hin dhabamu. Warri dhiiraa immoo inni dhufu as gaafa dhufan yookaan immoo viiziitii kan jedhamtu akkaan yoo dhufanii inni immoo foorjiliidha. Namoota meeqa kinu namoota meeqa dhuguma dubbachuuf namoonni biyya kiyyaa dhufanii ijoollee meeqa tasatti rakkataa jira. Namoota meeqa bu'aa jira. Dallaalaan 300 saniin osoo hojjete eessa ga'uu danda'a? Keessattuu baadiyyaatti osoo hojjete waa guddaa argachuu danda'a. Garuu immoo qarshiitti hin gorree asii hojii hojjetee of hin jijjiirree akkanatti taa'a. Isaan booda kunoo eeggadda warreen TikTok fayyadamtan yoo argitan mucaa wayiitii kan dhufee asitti sammuu isaa dhabe jechuudha. Erga dhufee ji'a kudhan kana keessatti hojii tabaalesseellee zim jedhee sigaaraa yookiin immoo caatii waan akkasii kana caatillee as hin jiru isa qaamaa ture jedhan. Akka sammuu ta'e mucaa dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaa nama nyaata. Isa bichaa osoo hin taane namoota hedduu baay'eedha jechuudha yeroo kanatti bu'aa jiru. Inuma dhufuu anasiitiyyuu osoo hojiin argatin kan biraa dabalu. Akkanatti siqaayii biyya ofii gadi dhiisanii biyya ormaatti rakkachuu ilaalu. Dallaalota ammoo yeroo namoota fidan qarshumaa jecha namoota san gurgurachuudhaaf jecha waan ofiifiyyuu bootaan arganne ilaala. Inni dhufaa asii karaa keessatti na dubbisaa karaa isaa bitin na dubbisa ofiifiyyuu bootaa hin qabu. Inni fidaa asii tikkeetti online irraan birrii qabu sanii inni kutaa inni ergaa fi inni fidaa asitti nama biraatti gurgurataa jechuudha. Ilaala akkasitti wal shawwadaa wal gurgurachaa namumti ofii bee namumti Itoophiyaa ta'anii akkasitti wal shawwadanii ijoollee asitti wal fidanii wal rakkisaa jiru. Odoo gara seera qabeessa dhufanii hojiin hin jira. Yeroo immoo gara seera qabeessa gaafa dhufan hojiin hin jiru. Kanaafiyyuu of qusachuun barbaachisaadha.
sunis infida asitti booda rakkachuu booda harka duwwaa ta'uu ishii dhayyuu kan lafa osoo barbaadanu kan ukaanama buutii jedhan na kana sinin jedha obboloota ko aasaa keessatti wando gongori dhigifama sinin jedha asumarraan warri YouTube kanaan faaraa taatan like subscribe gochuun dagatinaa sinin jedha turtii gaarii angawlitti deebinutti viidiyoo biraati